Namni dhibbi tokkoof soddomii tokko doonii kanarra jirtu. Doonii tokko akkaataan taa'umsaa si dinqisiisa. Tokko ciqileerra sitta bakka gadi teenyaan bakka hunda nama jira duubaan fuulduraan hunduma namni jira bakka. Asirraa namni poomiit irratti gu'aa intira wanni kun beenzilli kun beektaa beenzilla jarikaana gara 15tu fe'ame baay'ee ajaa'iba beektaa baay'ee ajaa'iba inni poomiit nama godhaa jira. Achimmoo Sumaaleen wal loluutti kaatee akkasiin ofii achiin ofii dhiisiin ofuu kanatti wal cinquu nuti ilmaan warri Itoophiyaadhaa dhufne egaa adda baasutti kadhe akka tasgabbaan gochuu jalqabne hin dandeenye hundumtu ka'ee dhaabate doonii sanarratti jechuudha. Taa'a nama eenyu taa'a innaa dhaabattu baalaansiin eegamuu hin danda'u beektaa. Amma namni taa'uu didee qilleensa keessaa dhumuu jalqabee amma gaa sa'aatii 6 akkas hin ta'eera jechuudha. Duubarraan innasuma jechuudha. Mootorri qurxame jechuudha. Mootorra innaa qurxamu hundumtuu duubaan banamee bishaan akkuma jirutti nam'e jechuudha. Duubarraan doonii kanatti. Bishaan nutti nam'ee doonii kanarratti ka'een dhaabadheen ammasitti bishaan jira jechuudha. Amma laphee kootti bishaan ni jira. Hundumtuun dhaabatee kaan immoo maqaa haadhaa kaasaa haadha koo jedhaa wanta nama jibbisiisu achirratti kan argaa ture. Ani numan fajajee dhaabadhe waanan jedhus dhabe beektaa. Duuti bakka akkanutti dhiyaate naaf galee as keessaa hin baanu telefoona bilbilaa jedhamee gara Libiyaatti daangaa digriin keenya Libiyaa keessa beektaa. GPS naa laamuulamu Libiyaa keessa bishaan Libiyaarra gara Libiyaatti naa bilbilamu Libiyaan inshallah muutuu nuun jette beektaa. Inshallah muutuu jechuun afaan Arabiffaatiin yoo rabbi jedhee rabbi sin ajjeesu jechuudha. Nan jarri namaaf hin naatu beektaa. Itaaliitti yoo bilbille daangaa Libiyaa cabsanii dhufanii nu gargaaruu hin danda'an. Amma utuma deemnuu gaa namni dhaabatee bishaan akkasitti nu qaqqabeera namni daakuuf egaa uffata ofirraa baasaa jira bishaan keessatti ani surree keessaa baasee wayini yaadadhe abdii. Bishaan tufa'amee tureyyuu beektaa haayilaandiidhaan. Haayilaandii pilaastikii. Karaa irratti waan dhugnu jedhameetu haayilaandii liitira 7. Isa guddaa. Isa guddaadha. Ishii yaadadhe bishaan keessa gadi jedhee tanan ishii barbaadee harkaan argee. Maal gochuu? Ishii sittanii mana gargaarti jedhee tanan yaade beektaa. Xaawulaan kun jalaa qaqa jedha. Xaawula yoo garagalee xaawulaan kun akka buqqa'u nan beeka beektaa. Amma gaa wanni kana haayilaandii kana afaan isaa hiikee tanan bishaan keessatti bishaan keessaa naannamuu naadhumuu didee beektaa. Haayilaandii kana ol qabeetanan otuma namni arguu homaa gochuu hin danda'u bishaan kana gannaquun naan jalqabu Sumaaleen lamanatti iyyite morma na qabde. Maal taatani jedhee ofirra laallaan bishaanoo hin qabnu ati maaliif bishaan gannaqxa naan jedhan sammuutu adeemee bar. Isaan bishaaniif bo'u beektaa. Amma bishaan barbaaddeen inuma dhugani bishaan sana keessaa dhume beektaa. Haayilaandittiin galakkisne qadaaddachuutti jalqabe. Innaan qadaaddadhee jedhu tokko natti beekeetu haayilaandii kana naa kennan jedhe Sumaaleedha. Maalsii godha bishaan hin qabu jennaan inuma barbaade naa kenni isiin deebisa naan jedhe. Walii beekna jedheeni tishartii koo keessa haayilaandii galfadhee tanaan dakaanis kubbaanis guduunfe. Haayilaandii kana jechuudha qadaadeen. Innuma waa'ee koo haasaan duubarraan jechuudha narkaa fudhachuuf jarri galee faanii maafan akkan qabadhe jechuudha haayilaandii. Narkaa fudhachuuf jennaan bishaanitti of darbadhe. Habtaamuunis mucaan Finfinnee kun duubarraan of darbate hiriyaa isaa faana dubartii mucattii ishii sana faana jiraayyuu. Bishaan kun egaa bishaan ijaan ilaaltaniiyyuu daangaa hin qabne bishaan Libiyaarraatii gara biyya Xaaliyaanii galchuudha. Baay'ee homaa gochuu hin dandeessu. Abdii tokko hin qabdu yeroo of darbattu. Du'a. Habtaamuunis of darbate mucaan taarikuu kunis nuti Itoophiyaan sadiin of keessaa bishaanitti of darbine jechuudha. Inni tokko haayilaandii qabatee jira akkuma kootti jechuudha. Jarikaan ammoo keessaa fudhatee mucaa walloo tokko darbatee gara habtaamuutti kenne jechuudha. Jarikaana wannuma faana beenzila faana itti darbatee bishaan keessa gadi bu'u. Habtaamuun harkuma lamaan jarikaana qabatee bishaanirra daakuu jalqabee doonirraa fagaachuu jalqabee ani harka tokkoon qabadhe tanan harka tokkoon immoo beektaa doonicha qabadheera. Doonirraan fagaanne. Bishaan sun bishaan ashabooti mini? Bishaan ashabooti. Mee beenzilli itti nammu mee natti waan sun akkami?
Seenaa kana beektaa innaan sitti mugaa innaan wanta kana kanan arge dubarraan innaa wanni irra galu namoota nan beekrenaan innaan galu doon irratti namoonni nu arganii beektaa beenzila kana naaftaa jarikaana hiikanii achumatti gannaqu jalqaban. Soogiddii fi beenzilli innaa walitti maka'u nama quncisa. Kanaafan siin jedhe. Gogaa keessirraa kaasa beektaa. Amma achuma irraa fagaadhee xinnoo ishee ani nan qaqqabnee dubartoota kana jidduu dubartoota kanaatti dubartoonni quncatee ni iyyiti hin gubatti. Achiin booda xayyaaree tokko dhufte beektaa kara deemtu. Xayyaara helikoophtaraa miti. Xayyaara nama baattu jechuudha. Xayyaarri kun nu argitee nurra naanna'uu jalqabde. Nuuf dhufte nutti fakkaate. Hundum gammade. Gammachuun hin boo'a. Inni kaan hin boo'a. Inni kaan hin iyya. Harka kana olitti kaasa inni kaan. Amma doonii keessan caccabdee abdii galuufi gaa dubbiin asirraa dhalatti beektaa. Amma gaannuma namni ijaan xayyaara kana faana deemu xayyaarri yeroo sadii ennaa naannofte arfaffaarratti natti fakkaata. Baalaansii dhabdeetu akkuma jiruun uummanni bishaanitti nam'e. Anis keessumaan uummata faana bishaanitti nam'e jechuudha. Dooniin gubbaadha nuti noo jala jechuudha. Jala jirra. Kana gallakkisanii haalaan qorraan fadheera. Nanna'ee bishaan baay'een dhugee soogidda baay'een dhugee. Innaan ola deemu miilli namaa na deebise gadi beektaa. Amma abdii lubbuun nan baa jedhee takkaallee hin yaadne beektaa. Dingatuma achuma namarraa fagaadheen haalandiin kun ol na darbate beektaa. Ol na darbate hafuura argadhee namarraa xinnoo ishee gara meetira 5 akkas fagaadheen jira. Innaan laalu beektaa reenfi innasuma yaa'uu jalqabe egaa. Reenfi ilma namaa. Nama du'uu jalqabe. Innasuma beektaa innasuma warra hafuura hin arganne reenfi yaa'uu jalqabe reefu suma faana bishaanirra hojii gadi deema jechuudha. Reenfi nu marsee reenfa baay'eetu wanni jedhee. Habtaamuun taarikuun akkam ta'an? Habtaamuun amma yoonaa haayilaandii qabateera nurraa fagaateera. Taarikuunis wanni irraa hin fagaanne jarikaana qabatteetti ishiinis doonii irraa hin fagaanne. Dooniin sun Habtaamuuf taarikuun qobaa jiru moo maatii wajjin jiru? Habtaamuun kun mucattii kana kanan siin jedhe kana kaadhima isaati beektaa. Ishiin egaa addaan hundumtuu bittinnoofnee jirra. Kaadhima isaa wajjin jira habtaamuun? Ni kaadhima isaa wajjin hin doonii sana rarrabee jechuudha. Amma egaa mucaan harargeen kun